jalqabu. Galatoomi namoo yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Ka mootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo. Kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50tti yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti. Duuti kuni ammoo akkaataan itti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaru qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatii hin barbaachisne jechoota dhagahamani. Ka akka Shimallis Faatii, ka akka Dammaqaa faa, ka akka Fiqaaduu faarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuudha. Kun hundumti walitti dabalamee walitti hidhamee ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamanii hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle. Wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira? Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa 5 Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyuufuu loogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaasaa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa ammoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii. Daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru uummanni nagaan uummanni qulqulluun. Hidhata siyaasaa kamuu hin qabne uummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Uummanni biyyittii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree bantuutaatti wal dugsuutti jira.
namni waliin nam'ee wal ajjeesutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhe biyyittiin fragile state taateetti gara diigumsaatti deemutti jiru. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisa ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40 haga 50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaataa sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenya irraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo ukkaamame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kanarratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye. Kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran. Achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuutu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasii gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbadheen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii, lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa